Obbo Arabuu Korsaa fi Obbo Umar Tasfaayee qonnaan bultoota godina Buunoo Beddellee aanaa Boorrachaa keessaa qonnaan bultoota oomisha kuduraa irratti hojjechaa jiran keessaa isaan tokkodha. Qonnaan bultoonni kunneen oomisha qonnaan kanneen biroon cinatti oomisha kana irratti bobba'uun jireenya isaanii fooyyeffachaa kan isaan jirani. Obbo Arabuu Korsaa lafa tokko irratti oomisha garaagaraa wal keessa oomishaa jiraachuudha kan isaan dubbatani. Bakka kanatti wanti oomishaa jiru tokko abukaadoo oomishaan jira, jimaa oomishaan jira. Buna oomishaan jira, muuzii oomishaan jira, paappaayyaa oomishaan jira, appilii oomishaan jira, kan biraa jimbila oomishaan jira. Gorsaa fi barnoota ogeeyyii qonnaarraa argataniin kutannoon hojiitti kan jijjiiran ta'uudhaas qonnaan bulaan kunneen kan isaan himan. Leenjii kennamu kanaan lafatti xabbi godhanuma qabadha jechuudha. Ittuma galeen ilaala wanta jedhamuun iyyuu intina godhe itti galeen ilaala waan kana mimee. Na fayyadamoo na fayyadu wanti asaamu kun wanti na barsiifamu kun wanti natti himamu kun maal ta'uu laata boriitu wanta jedhamuun iyyuu itti qabadhee itti galee ilaala wanta jedhamu mokkoraa keessa galee alama mokkoraa keessa galu akka dammaa dhufe natti mi'aa dhufe achi yaa'u daggalumti argamu kun yaa'u wantumti isin argitan kun hundumti isaa qarshii ta'aa dhufe jechuudha kana booda. Obbo Umar Tasfaayee hojii qonnaa kanneen biroon cinatti oomisha avukaadoo irratti bobba'anii hojjechuun galii dabalataa argachuun jireenya isaanii fooyyeffachaa jiraachuudha kan isaan kaasan. Kiiloogiraama 2,300 caalan argadhu amma garuu kiiloogiraama 10,000 amma 15,000 kennuu hin danda'a. Gabaabaatti 10,000 gadi garuu hin argadhu. Waggaatti marraa tokko yeroo tokko godhata. Waggaadhaan hin argadha. Waggaatti oobcate 100 amma 150 gidduu nan argadha. Oomisha gosa garaagaraa lafa tokko irratti oomishuun galii qofaaf osoo hin taane qilleensa mijataa argachuufis furmaata ta'uudha qonnaan bulaa Arabuun kan isaan dubbatan. Iddoo tokkotti kana hunda oomishuuf tokko waan ofiif qilleensa gahaan argadha. Jalqaba jechuudha namni ofiif jedhama. Tokko qilleensa gahaan argadha. Lama horiin illee kana jalatti argama. Sadii kannisni illee kana keessatti argama. Wanti nyaadhu illee kanuma keessatti argama. Qarshiin illee kanuma keessatti argama. Kanaafaniyyuu yaa'u daraaraan adda addaa illee kanumti sammuu koo bohaarsu kana keessatti na argama jechuudha. Sababa gabaa dhabuun hanga dadhabbii isaanii argataa waan hin jirreef gama gabaatiinis xiyyeeffannoon itti kennamuu akka qabudha qonnaan bultoonni kunneen kan isaan kaasan. Appilii waan hin jedhee sitti himuu qabu. Akkanatti gurguradhee kana fakkaata wanta jedhamu qabu. Beddellee dattin geessee gurgurachaa yaa'u argaa jiru. Inni kana appilii akkuma kana jechuudha. Galiinsaas akkuma kana. Abukaadoo immoo yaa'u asitti hin gurgura. Asitti hin gurgura. Magaalaattis nan baafadha. Asittis nan gurgura. Gara caalu yeroo gabaan illee dhabame na dura tabalaashaa jira. Gabaa dhabee na dura baduu jira malee utuun guutuutti immoo gurguradhee immoo eessaaf eessa gahuu nan danda'a jechuudha. Gabaan koronaadhaanis wal qabee manni kaaffee amma bara kana keessa itti fayyadamni isaa gadi bu'ee jira. Bara darbe bara 2012 Finfinnee irratti amma kiiloogiraama birrii 33-32 gurgurree turre. Amma garuu kiiloogiraamni birrii 10-12 darbee hin jiru. Gabaan isaa gadi bu'ee jira. Qonnaan bulaan jireenya isaa harkarraa gara afaanii jiru akka fooyyeffatuufis ta'e gabbina biyyeef lafa xiqqoo irratti oomisha garaagaraa wal keessa oomishuun faayidaa olaanaa qaba. Faayidaa inni qabu keessaa inni guddaan tokko gabbina biyyee fida. Ala inni isa tokkoo fi wal keessa kan dhaabbatu isa tokkoof xaa'ummaadha. Baalli isa tokkoo fi isa tilaamiidhaa fidatu waan fooluu fakkaata bara baraan oomisha ta'e. Garuu midhaan isa kaaniif yeroo wal keessa oomishamu isa tokkoof xaa'ummaa dabala. Hiddi isa tokko isa tokkoof xaa'uudha. Inni bu'aan isaa inni guddaan gabbina biyyee irratti bu'aa guddaa qaba. Lammaffaa immoo lafa xiqqoo irratti oomisha guddaatu argama. Gosa garaagaraa inni tokko yoo caamni tokko dhufe inni tokko hancaama dandamatu biqilaan wal keessa jira. Kanaafuu karaa tokkoon yoollee intiniidhaan teeknika tokkoon miidhaa tokko irra ga'ee isa tokko irra immoo miidhaan dandamatu jira waan ta'eef lafa xiqqoo irraa oomisha garaagaraa irraa oomisha baay'ee argata jechuudha qonnaan bulaan. Haalli qilleensa aanichaa oomisha kuduraa fi muduraaleef mijataa ta'uu waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa aanichaa himuun rakkoo gama gabaan jiru hiikuuf hojjechaa jiraachuu himeera. Gabaadhaaf wal qunnamsiisuudhaaf wanti nuyi itti deemaa jirru hin jira. Waajjira gabaatiinis walitti hidhamiinsa uumne gabaa barbaachaaf wanti nu socho'aa jirru hin jiraata jechuudha. Oomisha marsaa kana siistama gabaa keessa galchine akka namichi bu'aa argatus qonnaan bulaa birattis
bu'aan akka argamuuf irratti hojjetaa jirra jechuu barbaadeetan. Rakkoo gabaa oomisha kanneen waliin wal qabatanii jiran furuuf oomisha babal'isuun cinattis walitti hidhaminsa gabaa uumuu irratti qindoominaan hojjetamaa akka jiru immoo waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa kan inni hime. Keessumattuu oomisha avokaadoo irratti walitti hidhamsa gabaa uumuudhaaf hojiin jalqabame jira jechuudha. Tokkoffaa qindoomina jaalleewwan naannoo qonnaan bultoota jaallee kana oomishan uumuudha. Kan lammataa oomisha isaa immoo baay'ina isaa giddu galeessa godhannee walitti hidhamsa gabaa yuuniin wajjin uumuudha. Dhaabbanni tokko nu gaafatee yeroo ammaa ooradii qonnaan bulaan keenya hubannoo kana argatee walitti hidhamsi gabaa akka uumamuu fi haalli mijaa'ee sartifikeetii isaanii karaa yuuniiniitiin ooradii laayiniin kun seetaappi ta'eera jechaadha. Akka godina Bunnoo Beddelleetti lafti hektaara 1,500 ol oomisha avokaadoon uwwifamee akka jiru ragaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godinicharraa arganne kan inni mul'isu.